Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa jimaataatti galgal sa'aatii 2 walakkaa hanga sa'aatii 3 meetira baandii 22 25 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin. Laayyuu jalqabna. Galchumaaf waliin teessan nagayaa. Eebili tokko barhum 2020 keessa jirra. VOA afaan Oromootiin Naayil Saatiif meetira baandii irra caqasuu jirtani. Anini sora ala keeti. Itoophiyaatti hardhalle nam 3 irratti Keenyaatti ammoo nam 20 caala irratti vaayirasii koronaa argan. Akka odeeffannoon VOA argatetti ji'a keessatti Itoophiyaatti namni miliyoona hedduu dhibee kanaaf saaxilamuu danda'a. Namni kuma hedduu immoo dhibee kanaan balaa du'aaf jireenya jidduu seenuu danda'a. Saatii namni koronaaf jedheetiin manaan ba'an kanatti warri hiyyeeyyii qarqaaruu fi yaa'ee waan gargaraatiin qarqaaruulleen hedduu oduu tasaana namoo. Lammiiwwan Ameerikaa addaan fageenya hawaasummaa yoo itti fufan iyyuu baatiilee lamaan fuuldura keenyaa kana keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba vaayirasii koronaatiin duumadanii 100,000 aga 200,040 ga'uu akka danda'u taaks foorsiin vaayirasii koronaa ka White House hubachiisee jira. Torbanneen 2-3 tokkoof isaa ol ta'anillee du'uu maluu jedhan. Kanaaf waan fala ta'u ammaaf hin argamne kan jedhan immoo ogeettii fayyaa kataan Dr. Dabra Birksi gurmuu vaayirasii koronaatti duuluuf hundaa'e kan White House'if qindeessituudha. Kanaaf tallaalliin yookaan dawaan hin jiru. Jijjiirraan amalaa garuu weerara hamaa kana ittisuu danda'a jedhan. United States keessaa uummata 187 vaayirasii koronaan qabamaniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan du'an immoo 9,800 darbeera. Kunis ka Chaayinaa keessaarra ka darbe yoo ta'u, haleellaa shororkeessotaa kan bara 2001 lakkoofsa lammiiwwan lubbuu dhabaniirrallee darbee jira. Jalqaba United States keessaa bakka vaayirasiin koronaa keessatti argame guraandhala 29 kutaa Washington keessatti ture. Bulchaan magaalaa New York Andrew Cuomo meeshaaleen barbaachisoo ta'an hospitaalonni itti hanqachuun sodaa guddaa itti uumuusaa sabaa himaaliif ibsaniiru. New York Chaayinaa irraa tokkoonsaa $25,000 kabaasu meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru 17,000 bituuf ajajjee jirti. Cuomoon akka jedhanitti kutaaleen biyyaaf mootummaan federaalaa meeshaalee kana guutuuf dorgomaa jiran. Kutaaleen biyyaa meeshaalee akkaan barbaachisaa ta'e kan argachuuf dorgommii keessa seenuun qabanii kun sirrii mitii jedhu Cuomoon. Ispeen namoonni biyya ishee keessatti vaayirasii koronaan qabaman 100,000 ol ta'uu isaa beeksistee jirti. Gama biraatiin immoo aangawaan biyya Saawud Areebiyaa tokko waa'ee imala amantaa hajii ilaalchisee aga murtiin tokko kennamutti uummanni deemuudhaaf karoorfachuu isaa akka itti fufu hubachiisanii jiru. Ispeen biyya dhukkubni vaayirasii koronaa itti hammaate keessaa tokko yoo taatu yeroo ammaa heddummina dhukkubsatootaatiin Xaaliyaaniif Yuunaayitid Isteetsitti aantee jirti. Lakkoofsi namoota dhukkubichaan biyyattii keessatti du'anii akka har'a labsametti 9,000 ol ta'ee jira. Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti vaayirasii koronaatiin dabalataan namoonni 3 qabamuun himamee jira. Instituutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa aga gabaasaan kun qophaa'etti sa'aatii 24 keessatti qorannaa laaboraatoorii namoota 68 irratti geggeessameen namoonni 3 vaayirasichaan qabamuun mirkaneessamee jedha. Kanarra beeksisame kana dabalatee Itoophiyaa keessatti vaayirasii koronaatiin namoonni qabaman 29 ta'uu isaaniiti. Namoonni vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkaneessame sadeenuu lammiiwwan Itoophiyaa ta'uunis beekamee jira. Tokko dubartii umriin waggaa 23 yoo taatu nama ammaan dura Jibuutii, Biraazil, Hindiif xumura irratti Koongoo Biraazaaviilitti imalte ta'uun beekamee jira. Mallattoon dhukkubichaa waan irratti mul'ateef iddoo kophaatti tursiisan geessamtee eega qorannaan irratti geggeessame booda dhukkubichaan qabamuun ishee beekame. Dhukkubsataan lammataa immoo dhiira umrii waggaa 26 yoo ta'u haalli hojii isaa imaltoota adda addaa wajjin kan walisa quunnamsiisu jedhamee jira. Sadaffaan dhiira umriin 32 kan nama duraan vaayirasichaan qabamuun isaa beekame waliin wal quunnamee ture akka ta'e himamee jira.
Lameenuu shakkiidhaan eega gara bakka kophaatti nama tursiisaniitti geessamanii booda qorannaa irratti geggeessameen vaayirasii koronaa qabaachuun isaanii mirkaneessamee jedhama. Yeroo ammaatti Itoophiyaa keessatti waaltaa fayyaa namoonni adda baafaman itti wallaanaman keessa dhukkubsatoonni 25 kan jiran yoo ta'u namoonni 2 dhukkubichi waan itti cimeef kutaa namoonni dhukkubni itti cime keessatti wallaanaman keessatti hordoffiin taasisamaafii jira jedhama. Ammaan dura akka himametti namoonni dhukkubsatan 2 guutummaatti dhukkubicharraa dandamatanii jiru. Garuu of eeggannoof jecha ammallee adda baafamanii akka jirantu dubbatama. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa waa'ee tatamsa'iinsa vaayirasii koronaa irratti haala hamaan yoo uumame torbanneen xiqqoo keessatti caasaaleen eegumsa fayyaa biyyattii rakkoo kanaan muddamuu akka malu tilmaamee jira. Saayimon Maark akka gabaasetti ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa vaayirasichi baay'ee babal'atee haala hamaan yoo uumame jechuun tilmaama baasee ka VOA argate akka agarsiisutti biyya heddumminni uummata ishee Afrikaa keessatti lammaffaa ta'e Itoophiyaa keessatti uummanni gara miliyoona 28 vaayirasii koronaan qabamuu mala jedhame. Itoophiyaan filannoo biyyoolessaa silaa hagayya dhufutti karoorfattee turte sababa dhukkuba vaayirasii koronaan dabarsuu ishee beeksise. Boordiin filannoo Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen haala dhukkubni daddabiraan kun itti mul'ataa jirutti sochiilee filannoo gochuun kan hin danda'amne jechuudhaan beeksisee sababa kanaaf boordichi sagantaa filannoo bayaaqee sochiilee filannootti hidhata qaban maras dhaabee jira jechuudhaan hubachiisee jira. Akka seeraatti mootummaan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahimadiin durfamu baatii fulbaanaarraa jalqabee biyyattii hoogganuudhaaf aboo seeraan qabu. Kanaaf boordichi dhimma isaa gara paarlaamaa biyyattiitti kan dabarse yoo ta'u haalatti seera qabeessummaa mootummaan mataa isaarra jiru dheeressuu danda'u irratti dubbataa jira gabaasaan VOA Mallaskaachoo Finfinneerraa. Itoophiyaatti ejensiin caasaa odeeffannoo tika nagaa yookaan insaan caasaatti vaayirasii koronaa Itoophiyaa keessaa to'achuu hin danda'amu kan qopheessaa jiru ta'uu beeksise. Daarektarri insaa Dr. Shumatee Gizaaw akka jedhanitti caasaan kun yeroo mallattoon vaayirasichaa namarratti argame haala sirrii ta'een quunnamuuf hordofuuf gargaara. Bulchiinsi naannoo Amaaraa tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha tarkaanfii fudhateen arrarraa jalqabee geejjibaalee naannicha keessaa ugguree jira. Akka labsii kanaatti tajaajilawwan geejjibaa kanneen akka taaksii fa'aa ka tajaajila kennuu hin dandeenye ta'uunis beekamee jira jetti gabaastuun VOA Aster Misgaanaw Baahirdaar irraa. Keeniyaatti har'a namoonni 22 vaayirasii koronaan qabaman adda baafamuu mootummaan biyyattii beeksisee jira. Ministiriin fayyaa Keeniyaa biyyattii keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabame 80 dabruullee himee jira. Kaleessa qorannaa namoota irratti geggeeffameen namoonni 9 akka vaayirasii kanaan qabaman adda baafamee jiranillee jedha. Galmoo Daawittu Naayiroobii irraa gabaase. Ministeerri fayyaa Keeniyaa sa'aatii 24 darban kana warra dhibee koronaa qabaachuun shakkamanii jiran irratti qorannoo gaggeesseen nama 22 akka vaayirasii kanaan qabame akka adda baasee ifoomse. Mutaa'ee Kaagwee kaabinee ministeera fayyaa biyyattii lakkoofsi kun erga qorannoo jalqabne isa guddaadha jedhan yoo har'a ibsa kennan. Over the last 24 hours, we have tested over 300 Kenyans. Out of those, 22 have been tested as positive. Akkas jedhu Mr. Kaagween sa'aatii 24 darban namoota dhibee kanaan shakkine 300 qorannoo erga taasifneen booda isaan keessaa 22 vaayirasii koronaa akka qaban adda baafnee jirra. Lakkoofsi kun lakkoofsa dhibamtootaa guyyaa tokkotti adda baafne isa guddaadha. Warra vaayirasii kana akka qaban barame 22 keessaas 13 dhiirota 9 immoo dubartoota jechuun dubbatu. Hangawii mootummaa Keeniyaa kun akka ibsa Mr. Kaagweetti namoota vaayirasiin kun irratti argame 22 keessaa 21 warra mootummaa kanaan dura adda baasee qofaa isaan kaa'edha. Namni kaan ammoo magaalaa Mombaasaa keessatti dhibeen kun irratti mul'ate. Amma Keeniyaatti namoonni dhibee kanaan qabaman 81 kan ga'e yoo ta'u mootummaan warra dhibee kanaan shakkii adda baasee jiru qorannoo irratti gaggeessuu itti fufaa jedhe Ministeerri Fayyaa mootummaa Keeniyaa. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa sarara garee addaa dhiibbaa koronaan biyya irratti gaggeessu deebii imbaasii Itoophiyaa Jibuutii jiru kan isiniin geenyu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Saati jajjabduu akkana kanatti ogeeyyoota fayyaatii fi abbootiin qabeenyaalleen uummata waan hin danda'aniin qarqaaruu jiran irratti wal qarqaaruu jiran. Badhaadhii 50 Finfinnee jiraatti. Ambootti warra humni laafa jette namni 50 fi birri hum lamlamaa qooddi walumattuyyuu birri hum 100 baasee jette. Olaanaa Tarraafaa nama barumsaa dooktarummaatiin Yuunivarsiitii Wallaggaa ganni shaneessoo keessa jiru. Lafitti dhaladhe Wallaggaa baha aanaa eebanuutti
dhib kan irratti nama barsiisuu jira jedhe Naakoor Malkaa dubbise. weerarri koronaa COVID-19 jedhamee waamamu erga chaayinaa bulchiinsa waan itti argamee osuma tokko lama jedhu biyyoota addunyaa gara caalu waliin ga'ee fi 100 hedduu qabee namoota 40 caalan galaafate yaaddoo ta'uutti fufee jira. Itoophiyaattis mul'atee namoota hedduu qabeera. Yaaddoo olaanaa uumaa jira. Yeroo kanatti hojiin tola ooltummaa qaamolee hawaasaa garaagaraa fi dargaggootaan taasifaman hojii hubannoo dhibicha laalchisuun caalaatti babal'isuun uummata dhibicharraa dursanii eeguuf akka ta'u himamaa jira. Dargaggoota yuunivarsiitii biyyattii garaagaraa gara maatiitti deebi'anii hawaasa isaanii waa'ee dhibichaa hubachiisan keessaa Dr. Olaanaa Tarrafaa isa tokko. Godina Wallagga Bahaa aanaa Ibantuutti tajaajila tola ooltummaan koronaa ilaalchisee uummata biratti hubii uumaa jiraachuu hima. Dr. Olaanaan waa'ee hojii tola ooltummaan hojjetaa jiru akkas jedha. dursanii dhorkuratti xiyyeeffachuudhaan hawaasa keenyaaf carraa arganne boqonnaa qabnu irratti fayyadamni gadi buune bakka miidiyaan hin geenye bakka odeeffannoon gahuudhaaf rakkisaa ta'etti keessumaa akkuma beekamu Oromiyaa kanarratti bilbilli neetworkiin yeroo hedduudhaaf addaachitee ture. Kanaaf uummanni keenya odeeffannoo kana hin argatu magaalaarra teenyee dhukkubsataa duwwaa yaaluun gahaa miti jechuudhaan ijoollota waliin wal mari'annee anillee kallattii qabadhe kanatti deemee amma godinuma Wallagga Bahaa aanaa Iban keessatti guyyaa kaleessaa kaasee hojii tola ooltummaa kana dirqama qabuudhaaf jalqabee jira. Hubannoo hawaasaa uumuu akka qabnu irratti walii gallee guyyaa har'a ganda burqaa guddinaa jedhamu keessa garee tokko irratti waan dubbiseen jira. Akkuma kanallee barnoota fayyaa dhimma koronaa vaayirasii kanaan wal qabatee innee fi uummata barsiisee uummanni hubannoo amma kanaa akka hin qabnee fi hubannoo dogoggora qabatee akka jirullee deemsa irra ture kana keessatti ilaalee barsiiseen jira. Hubannoon dogoggora hawaasa gidduu jiru maali? Hubannoon hawaasa keessa jiru maal jedhamuutu jira. Fageenya amma kanarra jirra. Dhukkubni kun dhukkuba warra faranjiiti achi ka'ee ganaa dhufee Finfinnee ga'ee Finfinneerraa Naqamte ga'ee Naqamterraa Gidda ga'ee Giddarraa ganaa Eebantuu ga'a nu bira hin ga'u. Amma kanatti immoo qorichi argama hin dhaabbata. Kanaafuu akka amantaa keenyaatti waaqa kadhataa jirra kan jedhan illee hubannoon akkasii tureera. Kanneen immoo dhimmumti dhibee koronaa kun dhukkubumti isaayyuu hin jiru. Mootummaatu ittiin yeroo filannoo dheereffachuuf jedheetu dhimma kana akkas godhe malee dhukkubni kun hin jiru kan jedhe illee ka'eera. Akkuma kanallee dhukkubni kun dhukkuba abaarsatiin beekamsa waaqaatiin dhufe waan ta'eef nuun amantoota hin qabu. Kanaaf hubamuu hin dandeenyu kan jedhe illee turaniiru. Kun hundummoo dogoggora ilaalcha dogoggoraa fi hubannoo dhabuu ta'ee isaan hubachiise. Dhimma saamunaan wal qabate hawaasni akkuma jedhan saamunaa qofa miti bishaan fageenyarraa kiiloomeetira hedduu deemee kan deemee waraabee fayyadamaa jiru jira. Dhiqachuun rakkinaa. Kanaaf maal goona kan jedhu. Isa kanaaf namni kamuu harkasaa darbeef bishaan dursa qoonqootaaf kennu dhiisee harkasaa dhiqachuu akka qabu lafa saamunaan hin jirretti wantoota naannoo keenyatti akkasumas xurii baasuu danda'an jennee hittamannu daakaadhaan isaa ta'u namni kun dhiqatee harkasaatti qulqulleeffachuu akka qabuu fi kan nu saaxilan namoota fageenyarraa deemanii dhufan baadiyyaadhaa gara magaalaatti deeman magaalarraa gara baadiyyaatti deeman isaan sana kanarraa fagaachuu akka qabu deemsa rakkoo kanaan saaxilu kamillee kan akka gabaa bakkeewwan manneen amantii bakkeewwan walitti qabama hawaasaa fuudhaa fi heerumaa boo'icha jaarsa manaa faadhanii daboo namni waliif yaa wanneen akkasii kunillee yeroodhaaf amma sochiiwwan akkasii kanarra of qusachuu akka qabu yoo namoonni mallattoo kanaan shakkaman naannoo sana keessa jiraata illee bilbila bilisaa jiruun barattoonni yuunivarsiitii irraa galanii naannoo keessa jiran waan jiraniif karaa ijoollee kanallee bilbilanii akka isaan dhaabbilee fayyaa beeksisanii tarkaanfiin battalaa fudhatamee jarreen yaalii argatan qabdu isaan kana kaasa. Maloota maaliitti fayyadamtaniiti kan amma hubannoo kana uumaa jirtan? Namni koronaan kun dhibee miti jedhee waan amanee jiru jireenyuma hawaasa kareessatti ture bakka tokkotti walitti qabamee buna dhuguun tureera. Kana mana lama sadiitti arginee jirra. Walitti yaa'ee namni jeeboo yookiin baadiyyaa keessatti yeroo ammaa kana hojiin bal'inaa waan hin jirreef naannoo tokkotti yaa'ee jiru argineerra. Kanaaf carraa kanatti fayyadamne sagalee guddistuus waan hin qabneef bakkeewwan bunaa sana achumatti hubannoo uumuudhaan ofii keenya fageenya meetira tokko kataaba irraa fagaatan goonee bakka mataa walitti qabanii jiran kanatti hubannoo kana uumnee darbine jechuudha. Sagalee guddistuu argachuu waan hin dandeenye. Nama lama ta'aniiti kan jirru Dooktar Teessoo Olaanaa Mucaan jedhamu kana waliin kan baratullee jira. Isa waliin mari'annee waajjira eegumsa fayyaa aanaa waliin dubbannee ganda qeelloo aanaa Ibantuu keessaa ganda hindee duwwaa tokkoo fi buufataanii fayyaa qeelloo hindee irratti hubannoo akka isaanii kenninu nu gaafatanii jiru. Dullee isaan kana biratti gandi birbirsa waajjaa kan jedhamu ganda bakka kana gabaan jira waan ta'eef bakka kanallee deemnee iddoo kanatti uummata hubachiisuu akka qabnu karoorri keenya gandoota kana shanii jedhu. Shamarree badhaadhii Shantamaa jiraattuu magaalaa Finfinneeti. Magaalaa Ambootti tola ooltummaan deeggarsa namoota galiin isaanii gadi aanaa ta'eef taasifte akkasitti ibsitee jirti. Wanti natti taasise Finfinnee keessatti erga wanti kun dhalatee jalqabe namoonni
mana isaaniitti irraa bitatu akkasitti nutis bitachaa turre istookii gochaa jechaadha. Garuu inni gaafan taa'ee ilaalu ani waan hin qabuuf kana hunda bite namni waan qabne garuu homaa bitachuu waan hin dandeenye dirqama waan hin qabu sana sheerii gochuun qaba jedheen ka'e. Kanaaf immoo magaalli Amboo kantiibaan hojjettoonni dubartoota nafaana ta'uudhaan namoota ganda gandarraatii salleettii godhamanii kuni akka ta'uu kan goone jechaadha. Namoota 50 dirqama lama postaan goone akkenneerra shaafneerra. Kuma iddoon baase namoota akka qallee warra jedhaman jechaadha. Warra homaan qabni. Jarri suni yookiin nyaata barbaadu yookiin saamunaa barbaadu inni kaanis immoo waan garaagaraa waan qabu sanaaf atleast isaan waan barbaadan haa godhatanii akka bitatuufidha kan kana goone. Namoonni baay'ees waan jiraniif xiqqaatee guddatee osoo hin ta'in dargaggoonni hundi warra isaanii beela'anii isaan barsiisan normaalii abbaa kee haadha kee ta'uu hin qabani. Warri gurguddaa hunduu abbaa keetii haadholiin gurguddaa hunduu haadha kee waan ta'aniif haadholiin rakkatanii nu barsiisaniif gonyaatiin nu laataniif amma irratti immoo dirqama keenya ba'uu qabna. Lammummaa keenya barsiisuu qabna. Waan osoo hin ta'in dirqama oromummaati jedhee yaadaan. Qaamni hawaasaa hundumtuu waan qabuun yeroo rakkoo kanatti wal gargaare dhibee kana dursanii ittisuuf ni fayyada. Dargaggootnis humnaaf beekumsa qabaniin uummata isaanii tajaajiluuf yeroon kana caalaa filatamaaf murteessaa ta'e hin jiru jechuun ergaa dabarsitee itti badhaadhiin. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Seera vaayirasii koronaatiin to'achuuf baasan humnaan hojiirra oolchuu baannaan akka ogeeyyoota Itoophiyaa jedhanitti balaan sun caalallee bal'atee deemuu danda'a. Tan Mootsaa Haayee Daamtootu nu erge. Ogeessiraa obbo Wandimmoo ibsa tatamsa'ina vaayirasichaa ittisuudhaaf mootummaan sadarkaa federaalaa irraa hanga dakaatti qajeelfamoota tokko baaseeraa jechuun qajeelfamoonni kun seera duratti akka fudhatama qabaataniif hojmaanni dandeessu jiraachuun dirqamaa jechuudhaan wantoota ija seeraatiin ilaalamuu qaban jedhan ibsaniiru. Namni tokko amma yoo alaa galu bakka akka humna isaatiin haalli mijaa'eera. Warra humna qabu hoteela gurguddaa warra kaan yuunivarsiitiin Itoophiyaa keessa jiru hunduu mootummaa yuunivarsiitiin muluun kanaaf haala mijeesseera. Haa ta'u malee asii baqatee maqamti dhibee kanaan qabamuun isaatu jedhee namni yoo badee biyya keessa dhibee kana tamsaase maaliin adabu? Eksikutiif bodiin aanaa jiru, godina jiru, zoonii jiru kan naannoodhaa ka biyyaa ka'ee adabuu hin danda'u. Labsiin yeroo muddamsiisaa bahee labsiin afaanota adda addaatiin afaanota biyyoolessaatiin uummata himame akkasi kaayanii dhibee kanaan shakkamtee haga bilisa yookaan dhibee kanarraa rakkoon qabdu jedhanii baasetti yoo baasee argamu. Namni isa ofitti qabeellee namni isa mana ofiitti galcheellee innillee gaafatamaa akka ta'e irratti labsiin yeroo muddamsiisaa bahuu qaba. Namni tokko bakka hoteela kaa'ame yoo badee bahe karaa inni deemutti namni namicha kana ofitti qabeellee waan inni adabamu labsii muddamsiisaa kanarra caqasamuu qaba. Lidu maaliin adabda? Lafa kaatee kaabineen adabde mirgi namaa cabe jedhama. Gara siyaasaatti jijjiirama. Labsiin bahuu qaba. Labsiin bahe kun guutuu biyya Itoophiyaa keessatti naannolee salgan keessatti bifa tokkoon kan hojiirra oolu ta'uu qabu. Namni labsii kana beekee akka irraa baqatu godhuu qaba. Namoonni harka wal qabachuu bakka tokkotti baay'achuudhaan marii gaggeessuu yookaan walgahii taa'uu fageenya eeggatanii socho'uu fi wantoota biroo daandii vaayirasiin kun ittiin daddarbu jedhaman irratti daangaan godhamuu qaba kan jedhan ammoo ogeessa seeraa Dr. Tokkummaa Dhaabaati. Tatamsa'ina vaayirasii kanarratti bifa wal fakkaatuun ittisuu irratti akka hojjetamuuf mootummaan dhimmoota ija seeraan ilaalaman irratti xiyyeeffannoo kennuu qabas jedhaniiru. Dhibee of eeggannaa addaa barbaadu waan ta'eef wanti karaa ogeeyyii fayyaas karaa qaamolee siyaasaa qaamolee bulchiinsa mootummaa darbus waanuma ta'uu qabu waan of eeggachuu qabudha uummanni beekee of eeggachuu qaba. Gama biraan amma manneen tokko cuccufamaatii jiru kan nuti arginu manneen nyaataa hoteelonni namoonni akka ittiin baay'anne jedhamee jechuudha. Kunis of eeggannoo dhumaaf ta'a. Garuu yeroo akkas ta'u namoota harka qalleeyyii namoota manatti bisheeffatanii nyaachuu hin dandeenye akkam ta'uu danda'u. Poolisiin seera kamirra dhaabateetu kabachiisuu danda'a inni jedhu inni kunis utuu irra deebamee asantamaan ilaalamee kan jedhu qaba. Gama biraan amma yoo ilaaltee ta'e namni inni qabu hanji'a lamaa hanji'a sadii nyaata bitatee kaawwataa jira. Inni hin qabne immoo guyyaa bitata gatiin ol ka'aa jira akka malee. Kanas state of emergency keessatti tawaadalaan ji'a gaa'oon parsentii 25 ol kaapitala parsentii 25 ol waa kuusuun akka nama agarsiisu seerri biraan bahee jira. Isuma kan irra deebi'anii state of emergency sana keessatti dashanii beeksisuun dirqama natti fakkaata. Haala kontekstii biyya kanaa keessatti jechuudha. Amma namoota biyya alaarraa galan kwarantaayinii godhanii ka'an kanaa yeroo dhufu inni tokko dhukkuba qabaachuu danda'a. Inni tokko immoo dhukkuba hin qabu. Inni dhukkuba qabu uummata keessoo
facaasuudhaan yakkaan illee himatamuu danda'a. Namni dhukkuba hin qabne kun gaafa kwaaraantaayinii keessa gali jedhu seera kamiin hangalaa yoollee tarkaanfii irratti fudhatte seera kamiin irratti fudhatta kan jedhu konfiyuushinii adda addaa uumuu danda'a. Kanaaf isteet of emergensiin yeroo gabaabaa keessatti mootummaan naannoos haa ta'u federaalatti jiru waliin ta'anis yookaan immoo atti kophaa dabarsuudha qabu. Qajeelfamni isaan dabarsan kun ija seeraan akka kanatti yoo ta'e fudhatama argata. Hojiin hubannoo lammiileef uumuu eegalame jajjabeeffamee lammiileen marti karaa mirga walqixa qabaachuu qabaniin labsii weerara vaayirasii koronaa ilaallatu osoo labsamee daangaa mirgaaf dirqama qaama raawwatuuf raawwachiisuuf taa'e tatamsa'ina vaayirasichaa to'achuudhaaf gumaacha guddaa qabas jedhan Dr. Tokkummaan. Egaa mootummaan akka mootummaatti biyya yeroo bulchu mootummaan seeraan bulcha. Seerri gosa adda addaa qabaa, labsii qabaa, dambii qabaa, qajeelfama qabaa. Kana keessa harkaatiin adda addaa ammallee mul'achaa jira. Fakkeenyaaf mootummaan federaalaas mootummaan naannoos hojjettoonni mootummaa akkamittiin akka isaan wal gargaaranii hojjetan mana kaanii akka hojjetan haala mijeessee akka jiru dhageenyee jira walumaan. Gama biraan kaampaanii dhuunfaa keessaa kan hojjetan kanneen dhaabbata miti mootummaa keessaa hojjetan tokko ammayyuu hojii irra jiru. Waafan rakkootu jira qabatamaa mul'achaa jira. Gama biraatiin tiraanispoortiin naannolee irraa gara naannootti akka hin taane dhorkamee jira. Fakkeenyaaf hojjettoonni Finfinnee keessaa hojjetan baay'een isaanii magaalaa Buraayyuu, magaalaa Sulultaa, magaalaa naannoo Finfinnee jiran kanneen akka Sabbataarraa dhufu. Tiraanispoortiin hin jiru. Sababa kanaan gaafa hojii hafan daasaa diccitaa hojiirraa hafamsan jedhanii sadarkaa ari'amuyyuu gahuu danda'u jechuudha. Kunis dhaawwa seeraati kanaaf. Tatamsa'ina weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf magaalaaf baadiyyaatti qajeelfamoonni bahan walqixa hojiirra akka oolaniif hojmaanni wal fakkaatu sadarkaa biyyaatti jiraachuu qabas jedhaniiru. Ogeeyyiin seeraa raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Marii ogeeyyoota fayyaa waliin kalee jalqabnat dabar. Obsee Luboo Stanford University Hospital California. Shubbee Ahmed ammoo Columbus Ohio irraa dubbifne Tigist Gammee Jarlachuu haasofsiise. Mana yaalaa yeroo deemu namni biyya keenyatti fakkeenyaaf haguuggiin fuulaa yookaan maaskii gahaan hin jiru isa godhatee deemuu hin danda'u. Nama biraatti akka hin dabarsine jechuudha. Ofii yaalamuu dhaquutti maal godhuu danda'a namni? Fakkeenyaaf waa biraa marachuun hin hojjetaa? Biyya keenyatti amma dana CDC'n iyyuu Centers for Disease Control jedhaniiru. Fooxaa yookiin akka naxalaa fuullatti bandaanasa biyya kanaa jedhan shaashii yookaan fuullatti haguuggatanii ittiin deemuun amma tokko hin dhowwaa jedhaniiru. Haguuggiin fuullaa yookiin maaskiin biyya kanaa jedhamu biyya keenya ituma dhukkubi kun hin jirin iyyuu hakiimota hundumaaf iyyuu hin jiru. Gatii kana gaafa karaarra deemanii naxalaadhaan isa ta'uu, fooxaan isa ta'uu, shaashiidhaan isa ta'uu afaan isaanii haguuggatanii amma danda'anitti yoo deemanii amma tokko daddarbina sana hin xinneessaa jedhee yaada yoo harka 100 keessaa harka 100 irraan dhowwuyyuu ta'e. Asumaan waan wal qabataa ta'eef walirraa siiqanii deemuu waan kanarratti barumsi kennamaa jira. Social distancing afaan Ingiliffaatiin jedhamu. Fakkeenyaaf Shubeen Facebook irratti argeera. Giraafiksii qabda. Walirraa siiqaan jedhu barumsa kennaa jirta karaa Facebookiin nan argaa. Kun ammam hojjeta biyya keenyatti. Uummanni walitti baay'atee jiraata. Akkuma amma obseen jette mana tokko keessa nama 10 nama 20 bakka itti jiraatu jira. Karaa irratti akkasii nyaatu malee hin bulu. Gabaa dhaqataa maal jedhaa namni hunduu achitti wal gahaa. Walumaa gala biyyoota hiyyeeyyiidhaa fi biyya akka keenyaa namni keessatti baay'atu kana. Falli biraa wanni yaadamu jira. Istiraatejii adda ta'een barbaachisa jettanii yaaddu. Social distancing yookiin walirraa istiraatejii walirraa siqaa jiraadhaadha jedhu kun ammaaf waan qabnu keessaa tokko. Wanni biraa yeroo ammaa kanatti wanni biraa ni dalagaa jaanii yaadanii ummanni World Health Organization nu dura kaayanii jiran ammaaf hin jiru. Haalli biyya keenya waa hedduu rakkisaadha. Akkuma isin jettan nama hedduu mana tokko keessa galaa namni keenya baay'inaan hiyyeessaa wal keessa deemaa ummanni kun hangam takka social distance hangam takka adda fagaatee jiraachuu danda'a. Wanni jiru kun gaafii guddaadha. Garuu deebisaa ammatti an deebisaan qabu World Health Organization irrallee barbaadeen dhabe ummata Afrikaatiif maal dhaamanii ummanni kun
ani fiifuu waan jiruun qabaachuu ture maali yaadni isaanii uummata Afrikaa guutumattuu jechuudha magaalaa gurguddoo akka Finfinneedhaa yoo laalte square mailii 2-3 keessa nama maybe miliyoona 1 fa'aa galata. Uummata kanaaf maali yaadanii social distancing akka biyya tanatti ni dalagaayii biyya teenyaaf gaafii jiru ni qabnaa garuu deebisaan agarree amma dura. Immoo yeroo ammaa kanatti it's the best public health strategy khairraa wayyaadha kana so yoo waan heddullee godhuu baate dhukkuba kana babal'achuurraa ni xiqqeessa. Egaa gaafin kiyyatti aanu suurawwan viidiyoowwan biyyaarraa bahan akka arginu dargaggoonni fedhii tola ooltummaatiin gaarii yaadurraa karaarra dhaabbatanii nama harka darbuusan argina namni walitti siqee akka afuuran darbuusan inni raaffatanii amma nama jechisiisutti harkuma dhiqachuusan yaadu irratti garuu atis ta'ee shubbeenis beektu biyya keenyaati biyya keenya boombaan dhaabatanii jala dhaabatanii harka dhiqatan mana hundumaa hin jiru iddoo hundumaa hin jiru yeroo baay'ee nama baatee bishaan namaa buusu argina. Namni bishaan harkaa buusuuf nama dhiqatu sana gidduu tarkaanfiin ja'a fageenyi hin jiru. Waan nama keenya gorsuu kanan barbaadu warra dhaabatee bishaan namaa buusu sana dhiisanii bishaan qodaamatti naqanii fi achi kaanii abbaan yoo ofiin dhiqatee iddoo baay'ee saamunaadhaan dhiqachuu dhiisuu danda'u waan argataniin yoo saamunaallee dhabanii daaraadhaan dhiqatanii hirrisuu danda'a daddarbaa sana namarraa namatti. Shubbee waan dabartoo jiraate akkanatti odoo dhiqatanii han jettu. Akka obseen jettu ifii buufataniituma ifii dhiqatanii ammas deebi'anii hoddaa sayyoo irraa lollaan bakka qabatan sayyoo irraa lollaan gaariidha. Tana malee immoo viidiyoo tokko jira YouTube irraa viidiyoo jaamu tokko jira vitamin C vaayirasii adda addaa qaama keefirraa ittisuu hedduu gargaaraa jetti evidensiini yoo itti fayyadamanis waan gaarii garuu hangam barbaachisaa fi hangam takka dhukkuba kana nama gargaaraa amma dura hin beekamne. Egaa obsee waan dabaltoo jiraatte isuma shubbeen jetteedha yoo gargaaraman isaan hin miidhu garuu yoo dhukkuba mallattoo hamaa qabaatanii mana yaalaa dhaquurraati qullubbii adii nyaachuun yookaan loomii xuuxuun isaan hin hambisu. Mallattoo argamsiisaa nanna gubaa qabaannaani mana yaalaa dhaquun barbaachisaa akka ta'e itti dabaluu barbaada. Obsee Luboo Kaalifoorniyaa irraa Shubbee Ahmed Ohio irraa sillachuu galatooma isiniin jedha. Galatooma keessatti sulfaadha. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Wanni har'aaf qopheessin tanuma. Ansoora ala keetii nagaan bul qophii boriitii walti dachaana sagantaa afaan Amaaraa jettan.